odeeffannoo jijjiirraatti darbu Manchester United xumurattis Brian Mbeumo mallatteessifachuun kilabichi foomseera yeroo dheeraadhaaf United taphataa kana hordofaati kan ture deddeebiidhaan gaafii dhiyeessuus milkoofne kan ture taphatichi fedhiinsa inni guddaa Manchester United fi taphachuu akka ta'e dubbachaati kan ture United fi Brentford garuu dhimma kaffaltii irratti walii galuu hin dandeenye kan ture boodarra garuu United kaffaltii dabaluudhaan lammii Cameroon kana mallatteessifachuu kan beeksise Manchester United jijjiirraa Brian Mbeumotii fi jalqabaa paawundii miliyoona 65 kaffaluudhaan ka'umsaa fi milkaa'ina taphatichaa irratti hundaa'uudhaan ammoo paawundii miliyoona 6 dabala kan jedhame Brian Mbeumoon United keessatti fooyituu lakkoofsa 19 kaleessa kan kennamee fi kaleessa waliigaltee waggaa 5 United fi ifatti kan mallatteesse United yoo barbaade ammoo dabalataan waliigaltee taphataa kana waggaa tokkoon dheeressuudhaaf filannoo qaba kan jedhame Brian Mbeumo waliigalticha booda yaada kenneen kilaba seenaa kubbaa miilaa kootiin taphachuudhaaf abjuu koo tureef mallatteessu kootti hedduu gammadeera ijoollummaa kootii galee fooyituu kilaba kana kan United uffachuudhaan guddadheechuudhaan kan dubbatee Director Sportii Manchester United Jason Willox ammoo Brian Mbeumoon goolii galchuu fi kubbaa mijeessuudhaan riikardiin inni qabu adduma kan ammoo England keessatti waggoota 3 darbee walitti aansuudhaan agarsiiseera jechuudhaan kan isaan dubbatanii Brian Mbeumoon bara darbee Premier League Englandin goolii 20 galchuudhaan 8 kan mijeesse goolii hedduu galchuudhaan liigichaan sadarkaa afraffaan kan xumure erga Brentford gara Premier League Englanditti guddatee booda ammoo Brian Mbeumoon walitti aansuudhaan barabaraan goolii 18 irratti hirmaachaati kan jiru kanaaf hanqina Manchester United goolii galchuu hanga ta'e ni furaa fi kan eegamu bakka Diallo taphachuu danda'a akkasumas ammoo dabalataan sarara fuulduraa lakkoofsa 9 fi sarara gidduu irrattis taphachuudhaaf taphataa dandeettii qabu bara dhufuurraa eegaluudhaan ka'umsi United keessatti mul'isu ni eegama kan Brian Mbeumo Liverpool wal qabatee har'a ifatti Hugo Ekitike ni mallatteessifata kan jedhame paawundii miliyoona 79 Liverpool Eintracht Frankfurt ni kaffalaa yookiin ammoo euro miliyoona 91 Liverpool jijjiirraa taphataa kanaatiif kan inni kaffalu dhimmoota dhuunfaatiin dursee Hugo Ekitike waliin waliigaluun isaa ni beekama kaleessa ammoo kilaboonni lamaan Liverpool fi Eintracht Frankfurt kan isaan waliigalanii kanaaf ammoo har'a qorannoo fayyaa gochuudhaaf gara England akka deemuudha kan gabaafame taphatichi waliigaltee waggoota 6 Liverpool fi ni mallatteessaa fi kan eegamu Liverpool jijjiirraa ganna kanaatiin paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 90 ol jijjiirraa taphatootaatiif kan baase Florian Wirtz Milos Kerkez Frimpong dursee kan mallatteessifatee amma ammoo Hugo Ekitike har'a mallatteessifachuu ni foomsa kan jedhame akkasumas ammoo Marcus Rashford qorannoo fayyaa xumuruu kan gabaafame Barcelonaan taphataa kana mallatteessifachuusaa foomsuu qofatu isaa fi kan jedhame taphatichi qorannoo fayyaa Barcelonatti argamuudhaan akka xumureedha kan gabaafame kanatti ammoo Bayern Munich yeroo sadaffaadhaa fi Liverpool fi gaafii dhiyeessuudhaaf kan jedhame yeroo lama Luis Diaz mallatteessifachuudhaaf gaafii dhiyeesse fudhataman arganne kan ture amma yeroo sadaffaatiif gaafii dhiyeessuudhaaf akka ta'e kan gabaafame kanatti ammoo Manchester United ammas gooleegaa mallatteessifachuudhaaf fedhii akka qabu meel kan gabaasiti ture gooleegaa Aston Villa Emiliano Martinez mallatteessifachuudhaaf fedhii ni qaba ta'us garuu Aston Villaan taphataa umurii 32 Martinez irraa paawundii miliyoona jijjiirraa taphaticharraa paawundii miliyoona 40 barbaada kan jedhame kanaaf ammoo Manchester United jijjiirraa kana dhiisuudhaaf akka ta'e dhaggaafamaati kan jiru Newcastle United ammoo taphattoota inni barbaadaa jiru kilabootaan harkaa fudhatamaati kan jiru Hugo Ekitike mallatteessifachuudhaaf dursee waliigaleetii kan ture ta'us garuu Liverpool taphaticha mallatteessifachuudhaaf waa hunda kan xumuree Newcastle United James Trafford gooleegaa Burnley mallatteessifachuudhaaf waliigaleetii kan ture ammoo Manchester Cityin
gooliigaa kana mallatteessifachuudhaaf fedhii qaba kan jedhame Trafford gooliigaan Burnley gara Manchester City deebi'uudhaafis fedhii qaba kan jedhame Darsan Morais kilabicha kan gadhiisu taanaan Manchester City James Trafford ni mallatteessifata kan jedhame odeeffannoo kee xumuraatiin ammoo Newcastle United waliigaltee Tino Livramento dheeressuudhaaf fedhii akka qabu kan gabaafame Manchester City dhaan barbaadamaatti kan ture ta'us qarachuma City turuu barbaada.